Muhammad jechuun nama hattuu fi sobduu tokko jechuudha bar. Assalaamu alaikum obbolaa Islaamaa salawaata buusaa dursaa waan hundumaa tuqamuun nabiyyii keessa koo nagubaa isaayyoo tuqaman hin qabnu nagummaa. Diinonni kan keenya duris akkasuma hin teenye takkumaa garuu hin milkooftu abadan gonkumaa. Kaan baasee akkisa jibbaa qabu ergamaaf kaan immoo sodaatee keessatti gungumaa tola hin cinqaminaa galma hin geessanii. Laffaatam soomaa yaa ergamaa rabbii rasuula aalamaa isiniif yoon du'e irra deddeebi'ee yeroo 12 isiniif du'uun koo ofii ni argamaa hiree keenya goote hiree islaamummaa hiree keenya goote hiree islaamummaa martuu sin jaallata hundi muslimaa jaalala kan keessan ammaal jedheen hima haalli keessan gaarii bineensaa fi namaa namuutuu ni beekaa kan keessan arjummaa namuutuu ni beekaa kan keessan arju dhufaatiin kan keessan nuuf fide nagummaa rabbiin tokkichuma ani immoo ergamaa kasunnaa koo ordofee boruu badhaafamaa kadidee jallate manni isaa jahannamaa jettanii dubbattan hin hambifne homaa namni waliin caalu hunduu tokkichuma haraman nyaatinaa hamaati yaadinaa yoo gaariin dubbanne callisuun gaariidha arraba kee eegi waan jedhin haariidhaan hundaa dubbattanii hin hambifne tasaa karaan keessan sirriidha homaan qabu daba diinni kana baree argaa sin dadhabaa kan sin hin jaallanne hin ta'in namaa bakkee hamaraatu keessan taahin mana jiruu hin godhatin hadhaa'i namana nuti musliimoonni kana maanii eegna kabajaaf amantaan keenya yoo tuqame duuniyaaf jireenyaaf homaan qabnu dantaa oromummaan waliin gitu abadan amantaan islaamummaa dursinee oromummaan lammataa gosa keessaa dhalate hundiyyuu ni jaallata saba keenyaaf dhaabbachuun nu hundaan ilaallata namni boriif yaadu oromummaa dursee islaamummaaf dhaabbata hawwiin diinaa inni tokko akka nuti gabbaanee tokkummaa keessan hin feenu oromummaa qileetti gataa ati maataate keessaan ati immoo waaqeffataa jennee akka dubbannu gurra banee eeggata islaamni yoo lolu yoom oromummaa yaadata ollaa nabiyyii ta'uuf arruma carraaqqata jala murreesii himnaa dhagayyaa jallata namni islaamaa kun oromummaa ni jaallata garuu gaafa amantiif ka'e oromummaa dagata akka keessan ta'urra du'ee baduu filata isin warra du'ee bar qaama duwwaa dhaabbata duunee bannan se'inaa azaabas sin eeggata waan keessa keessan guute akkiftan kaa kijibaan hin dhaabbattan yoo ta'e jiraachuutu sin dhiba ilaamee obbolaa koo warreen amantaa biraa saree isin keessaa gabba'e adabaan irraa hidhaa yoo akkasin godhin kabajaan badaa jira ilaamee obbolaa koo warreen amantaa biraa saree isin keessaa gabba'e adabaan irraa hidhaa yoo akkasin godhin kabajaan badaa jira yoo amantaan adda taanis oromummaadhaan fira kanaanis yoo hin taane namummaadhaan wal kabajuu wal dhaga'uu haa beenu yaa sabaa ka kana irra darbeef ammoo fallisaa lafa jira ilaahin nurraa haa kaasu waan tokkummaa keenya jira ilaahin nurraa haa kaasu waan tokkummaa keenya jira galatoomaa ulfaadhaa nagaataa yeroo gaarii jiruu gaarii qabaadhaa tokkummaa qabaadhaa wal kabajaa wal danda'aa walii dhagaa yeroo kana keessatti ummanni muslimaa dammaquu qaba yeroo kamuu taanaan namni muslimaa gamna ta'u nama dubbiin galuuf rabbiin waa taasisu jaraamni diini waa hunda taasisu rakkoo muumintoota kan jayaachisu nama diine kanaaf fidaa of taasisu rabbiin waa taasisu jannatatti yaale ala kitaabillaahi sunnatu rasuuli